السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردفتوتا في كبجمتوتا داوتوتا أمير إنت أسمى channel جرى جرتو بقى جراتني وروني ماتي channel كوتي دادا هندي كيساني يبقى جرتني تنجيني ربي كان أمان قمنا سنبرها قو إيفام هندقاني ورونا من تيبيرا أردفتا أشما أركفوني جرى جرتو بقى جراتني سننجتشا أردفتوتا في كبجمتوتا كو وروني نججبيستاني جابادو يادا بريدا قد إفتنان جدا هندي كيسانو غلطو ما سننجتشا وروني channel كوت فماتين تاني لايك سبسكرايب كوتاني أكا ماتين آتاتاني سننجدا أرمال قابتين وفتي وجدتان أرأبواسا دي سنين قابتين وفه إن شاء الله تورتين كيسان هنگا أمانا ولياتا وغمانو ما channel كو فيديو باي إلا لما نجرو مالي في سرتنا إلا لدى أرومكو نبراد أبدا دا يوسي نججة بيستان أنس نججة بادا كان فيو channel كو لايك سبسكرايبي توقع سنجدا إنس قرصة تقوشي تنقبت ديسني وفي نس مالي يو جدن واسدي نس مال جدا إن شاء الله ولمان كان أجيب فنوتانا تكو فرد نمت مركتين جدا نمت تركتو وهم بيكتاني تقفا نمرت نركتين جدا لما فان متاكي كيتف نجج من متاكي أجج مالي جدا هم بيكتاني نمني متاو في قفا ديم هنجرو سدفرت مال قبتي دفتي ونان توتا في كبجمتوتا كو الرمال قبتي دفتي ونان جتن الرواسدي قبتي سني وفي توكفر النس أكا غورسا في أكا نمت يموت التلالما غورسا ولما قلت أكا غورساتي نمني برونسا في الأراف الأشو داندا كان برونسا إن فين دمو يسون داندا توكفرت نمت رتين يركتين جدا لما فاني مو نما كأتين ربي ملي سدفان متاكي أجج ملي متاكي تفهنا ججاميني جدا جدا ترتين كيسان هنگا ما تناولياتا وكمان ما كرا يادا كوتشن دبرسا كمان جلقا بسنين جدا توقفاراتي نمرت هنركتيني جدا مالفي وقما نمرت تركتشو هم برباتسو نمني نمرت تركتي فكينا نما مكرت تركتي مهني توقو yoo baalaan qabaanne muka isa cinaa jirutti yoo hirkate gaafa nama mukni isa cinaa jiru sun gaafa jige yookiin gaafa namni muka sanitti haajamee muka san biraa kuffise inni itti hirkate sunis hin kufaa jechuudha. Saniifuu ilmi namaatis akkasii namatti hin hirkatinaadha. Namarratti yoo hirkate fakkeenyaaf amma namni tokko namarratti hirkate namni ati itti hirkatte sun gaafa nama si caalu argate yookiin gaafa namni sun qabeenya kan si caalu argate kan bareedina si caalu argate kan bifaa si caalu argate kan waa hunda si caalu argate si gatee deemaa jechuudha. Kanaafiyyuu atis hin kuftaa jechuudha. Kanaaf jennaan namarratti hirkachuun hin barbaachisu of ta'anii ofiin jiraachutu gaarii natti fakkaata. Keessattuu yeroo ammaa kana ilmi namaa bineensa bosonaa ta'ee jira. Kanaafuu hanga namaa danda'ametti ofiidha of danda'anii jiraachuun baay'ee gaariidha akka yaada kootitti. Maaliifii namni kun gaafaati harkaa qabdu sitti hirkata, gaafaati qabeenya qabdu, gaafaati bifa qabdu, gaafaati amala qabdu, gaafaati fayyaa qabdu, gaafaati waa hunda qabdu sitti hirkata. Garuu immoo ilma namaa kana guyyaa tokko rabbiin qabeenya fixeensa ganamaati. Gaafaati immoo qabeenya san dhabde namni itti hirkattee yookiin namni ati kootii yookiin abbaa manaa kootii yookaan fireendii kootii yookaan hiriyaa kootii jettee itti hirkatte sun gaafa nama si caalu argate si gatee deema. Gaafa san immoo miidhama guddaa keessa galtaa jechuudha. Kanaafiyyuu namatti hirkachuun hin barbaachisu. Maaliif ilmi namaa ammaati harkaa qabdutti ammaati fayyaa qabdutti gaafaati fayyaa qabdu eenyumtiyyuu karaa deemaa si jaalata, hiriyaa si jaalata, jaalallee si jaalata, abbaan manaa, haati manaa namni hundi dhiira dhalaa osoo hin ta'in namni gaafaati fayyaa fi qabeenya qabdu si jaalata. Keessattuu yeroo ammaa kana namni yeroo maati qabeenya qabdu, yeroo ati fayyaa qabdu, yeroo ati hojjettee birrii fiddu si jaalataa jechuudha. Kanaaf jennaan ijoollee keenya namatti hin hirkatina, of ta'a mataa keessanii utubaa ofii ta'a. Kanaafiyyuu ofii keetii of danda'i jiraadhu, ofii keetii mataa kee qabii jiraadhu sirriitti jiruu kee lubbuu tee namsiyaa kee mataa kee qabii jiraadhu namatti abdatin. ilmi namaa bineensa
akkasas inni jedha hordoftoota koo. Inni lammaffaa immoo mataa kee ajajii mataa keetiif hin ajajaminii jedha. Dhugaadhaan namni mataasaa qofaan ajajamee deeme boolloo seena. Mataan kee yoo badii dalagisin jedhe, yoo zinaa dalagisin jedhe, yoo hatisin jedhe ati numa hatta. Garuu immoo ati mataa kee ajajjee deemte laakiin waan badiirraa deebitaa, waan qalbiin keetti mataan kee kun itti yaadee godhisin jedhe san irraa deebitaa jiru. Kanaaf mataa kee ajaji malee mataa keetiif hin ajajamin. Mataan kee si ajajee yoo hatisin jedhe hatuu dandeessaa? Hatuun badiidha. Mataan kee si ajajee du'ee siin jedhe hin duuta, lubbuu kee hin balleessita. Kanaafiyyuu duraan dursi osoo mataan kee si ajajin anoo mataa koo maal an ajajaa jedhiiti ofiin deema. Ofii keetii of ajaji. Ofii keetii mataa kee ajaji. Namni mataa ofiitiin deemu yoomiyyuu naman ta'u namaa gadi ta'a malee jechuudha. Maaliif wooma mataan isaa ajaje, wooma mataan isaa kun yaade zim jedhee akka nam tokko keessattuu namuma bakka mataan isaa godhi jedheen godhutu jira. Maadiriyan maaliif akka ta'e hin beeku, akka waan mataan isaa kun furrii qofa baatee deemu wooma mataan isaa godhi jedheen. Arra hiriyaan kee akkas godhe, hiriyaan kee hatee atis deemi hati yoo mataan isaa jedheen inuma deemee hata. Arra hiriyaan kee badii dalagee atis deemi badii dalagee yoo dheen inuma deemee badii dalage. Arra hiriyaan kee haadha manaa kee rukute deematis haadha manaa kee rukute jedhe nam tokko hin jira. Dhugaa rabbi dhiiraa dhalaadhaan osoo hin taane dubartiinis yoo arra hiriyaan ishee waa tokko bitatte yoo ammaatii bira jiraattu ta'e arra hiriyaan koo san bitatte himte galee haadha kootiin akkas jechuun qaba. Nama akkasiiti jira. Kan immoo abbaan manaa odoo manaa qabdu haadha hiriyaa ishee bakkeetti ilaalte yookaan alatti ilaalte yoo ishee warqii bitatte abbaa manaa isheetiin galte isheen warqii bitatte himte anaafis warqii naa bituu qabda kan jettu jira jechuudha. Kun maal ibsare mataan nama ajaju osoo ofii keetii mataa kee ajajin jechuudha. Kanaafuu san dursa mataa kee ajaji malee osoo mataan kee si ajajin ati mataa kee ajaji. Mataa keetiif ajajamte taanaan ati yoomiyyuu naman taatu namaa gadi taata. Bakkeetti duubatti hafta, bakka yaadde san hin geessu, karoora kee galmaan hin gaatu. Kanaafuu duraan dursi osoo mataan kee sin ajajin ati mataa kee kan ajaji. Maal an ajaja, maalan hojjedha, maalan ta'a akkas jedhi itti yaadi osoo mataan kee bool'a sin gatiin jechuudha. Osoo mataan kee badiitti sin gatiin, osoo mataan kee lubbuu kee hin baasin dur ati ofii keetii mataa kee ajaji. Namatti hin hirkatiniidha. Inni lammaffaan mataan kee sin ajajin ati mataa kee ajajiidha. Sadaffaan immoo naman kadhatin yookaan immoo naman gabbaraman kadhatamaan rabbiin tokkicha qofa. Ilmi namaa yoo ati kadhatte yoo ati yeroo hunda deddeebitee lakki akkas hin godhin, lakki akkanan ta'in, lakki akkana godhi, lakki akkas godhi, lakki akkana godhi yoo ati jette yeroo hunda yeroo maritti deddeebitee otatteen waan ati nama san malee hin jiran. Amma fakkeenyaaf jaarsaaf jaartii gidduutti jechuudha. Yoo haati mana abbaa manaatiin lakkii abbaa manaa kiyya akkana wayya, lakkii abbaa manaa kiyya akkas wayya yoo isheen jetteen yookiin immoo yoo inni haati manaa isaa sun tokko jalaa jallattee yookiin kan isheen jireenya kana diiguu barbaaddu yoo ta'e yookiin ala laalte ta'e lakkii haadha manaa kiyya akkana wayya, lakkii yoo kana goone akkas wayya, lakkii jireenyi keenya kun akkas wayya yeroo mara yoo itti olitti deddeebi'anii ol kadhatan namni sun waan ati isa malee jiraachuu hin dandeenye yookiin waan si malee ati nama kana malee bakka iji kee lafan agarre jireenya addunyaa kun akka sitti dukkanaa'u waan akkasitti fakkaataa jechuudha. Nama gorsi ittiin hanga jaaladhu amantummaa sanis baay'ee osoo hin taane hanga of amantu nama amani waan ofiif yaadde namaaf illee yaadi. Ilmi namaa eenyumtiyyuu mataa ofiitiif waan gaarii yaada, namaaf illee waan gaarii yaada. Kanaafiyyuu namaaf gadi hin jedhin, nama hin gabbarin, nama hin kadhatin, nama kabajii, amanii, jaaladhu waan gaarii yaadeef. Kanaan alatti nama yoo kadhattee yeroo hunda itti deddeebitee yeroo hunda fakkeenyaaf namni tokko badii hojjeta hiriyaa keetis haa ta'u dubartiinis hiriyaa durbaatis hiriyaa dhiiratis haa ta'u yookaan immoo obboleessuma kee obboleettii keetii yoo haa ta'u abbaa manaa kee haa ta'u yoo yeroo hunda itti deddeebitee kan isaa badii dalagu yoo argite yeroo hunda itti deddeebitee lakki kun badiidha, lakki kun akkasii, lakki kun akkana dhiisii wanti kun siif hin ta'u yeroo mara yoo takkas jechaanii oolte jechuudha gowwaasi godha. Yoo dubbataa oolterre immoo yoo callistes yoo dubbataa ooltes
gowwa namaati waan beeyin nama lafallaftu nama inaaftu nama baqa waan namni kun siin hin jennu hin jiru jechuudha. Kanaafuu ilma namaa kadhachuu rabbii ofii kadhachuutu caala. Ilma namaa gorsi ittiin jaaladhu kabaji. Kanaan alatti ilma namaatiif gadi hin jedhin. Ilma namaan gabbarii ilmi namaa ilma namaati akkuma keenya sagaliin dhalate akkasii siniin jedha hordoftoota koo yoo sinitti baay'ise yoo akkasii hordoftoota koo gorsi koo kun yoo sinitti tole akkaan gorsa biraa qabadhee siniif dhufu laayikii sabskiraayib gochuun dagatinaa yoo dogoggora qabaadhe immoo koomantii jalatti barreessuun dagatinaadha. Isin eenyumtuu taanaan jechanan isiniin jedhe kan sadeen mataa keessatti qabattanii yoo deemtan uumaan taatan wallahi namni namatti hirkatee yoomiyyuu galman ga'u. Yoo namni kun si jalaa kufillee nama biraatti hirkachuu barbaadda. Yoo namni sun si jalaa kufillee ati namatti hirkachuu barbaadda. Namatti hirkachuu dura ofii utubaa ta'anii of dhaabbadhu. Ofii keetii of dhaabi. Ofii keetii dhaabbadhu. Dhaabbina tolfadhu hin utaaliin. Namarratti hirkachuuf hin utaaliin. Kan namaa saamuuf hin utaaliin. Kan namaatti hirkachuuf nyaachuuf hin utaaliin. Nama saamuuf hin utaaliin. Ofii keetiif iyyuu of danda'i. Ofitti hirkadhu. Utubaa ofii ta'i. Of jiraachisuu hin dandeessa. Kanaaf jennaan namatti hin hirkatinaadha. Namni namatti hirkate baala muka baala hin qabne muka isa cinaa jirutti hirkate gaafa mukti sun cabe innis cabeera. Namnis akkasani gaafa namni inni itti hirkate sun gatee deeme achumatti hafa. Kanaafiyyuu of ta'i. Ofii keetii dura dhaabbadhu. Akkasumas sammuu keetiif hin ajajami. Sammuu kee ajaji. Namni sammuu isaatiif ajajamu yoomiyyuu galman ga'u. Yoomiyyuu baduma hojjetaa deema. Yoomiyyuu zinuma dalagaa deema. Yoomiyyuu karaa badiirra deema. Waanuma sammuun isaa itti ajajetti deema waan ta'eef jennaan sammuun namaa kun yeroo tokko tokko akka sheexanaatti waan hin taanetti nama ajajaa jechuudha. Inni sadaffaan akkuma dura isiniin jedhe nama hin kadhatin nama hin gabbariin gabbaramaan tokkicha kadhatamaan tokkicha rabbiin tokkicha qofa. Kanaan achitti namni hin kadhatamu. Namni hin kabajama. Namni nama kabaju silummaa akkuma beekamu ofiifuu kabajamaadha. Nama kabaji, nama hin xiqqeessini, namaaf rakkadhu, namaaf waan gaarii yaadi, bakka guddaa yaadii fi yoo inni rakkate rakkoo keessaa baasi. Kanaan alatti namaaf hin kufin, namaaf hin jilbiiffatin rabbii kee gabbari. Kan nama caalaa gabbaramu kan yeroo rakkoo sitti dhiyaatu kan yeroo hunda yaa rabbii kiyyaatti fayyaa naa kennuuti ka fayyaas kennu rabbi. Namni yaa rabbitti fayyaa naa kennu fayyaa namni yaa fakkeenya famma hir'iyaa tokko qabattee yaa hir'iyaa fayyaatti naa kennu yoo dhukkubsatte jechuudha. Fayyaa too naa kennu yoo ta'e achumatti si gatee deema. Sin jaalatu iyyuu malee maa obboleessa obboleettii keenyaa jechuudha. Namni hundinuu yoo maati fayyaa qabdu si jaalata. Yeroo maata harkaa qabdu si jaalata. Yoo maati qabeenya harkaa qabdu yoo birrii harkaa qabdu. Isattuu namni yeroo ammaa immoo birrumaan nama jaalata. Birruma kanaaf jennaan yaa obboleewwan koo namatti hin hirkatinaadha. Sammuu keessaniif hin ajajaminaadha. Nama kabajaadha. Sammuu keessan ajajadhaadha. Nama kadhatinaadha. Rabbiin keessan kadhadhaadha. Viidiyoon koo yoo isinitti tole laayikii sabskiraayib gochuu hin dagatinaadha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtiin keessan na waliin yaa ta'uu viidiyoo koo laayikii sabskiraayib gochuu hin dagatinaadha. Gorsa biraa gorsa babbareedaa jechoota babbareedaa qabadhee isinii dhufa. Yoo isin na jajjabeessitanii koomentii jalatti barreessuu koomentii naaf barreessuu hin dagatinaadha. Maaliif koomentiin jajjabina namaa ta'a. Yaada isin koomentii irra keessan san ilaalee yaada biraa qabadhee dhufuu hin danda'a. Laayikiin illee akkuma san jajjabina namaa ta'a. Viidiyoo namaatillee yookaan chaanaala namaatirree hin guddisa. Hundi keessaniyyuu uummata Oromoo warroota chaanaala dalagan hundaafiyyuu laayikii sabskiraayib godhaadhaa. Jajjabeessaa biraa dhaabbadhaadhaa isiniin jedha. Warroonni immoo na jajjabeessitanii jabaadhu yaada bareedaa viidiyoo babbareedaa gadhiiftaa. Wanti hundinuu waan gaariidha. Jabaadhu naan jettanii na cinaa dhaabbattanii na jabeessitan gamanumaan galatoomaa isiniin jedha. Warroonni akka koo reef kara chaanaala yookaan kara yuutuubii dhuftan jabaattanii akka yuutuubii hojjettanii bu'aa irraa argattanii namaafillee barumsa dabarsitaniin isiniin jedha. Hundi keessaniyyuu bakka jirtanitti salaamanni koo kan waan qabne isin bira haa gahu.
hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti bakka jirtanitti nageenyi rabbii si waliin yaa jiraatu. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu.